Nama family ni jiru. Me warri gammadan harka walitti buusa. Tole gidduudhaan beeksisa nuti qabnu wanta kana arguu jirtani. Maali kun? Maali kun maqaan isaa? Akka kanaan bifa bareedaa ta'een warra aadaa warra Jimmaati kuni buna bareedaa kana kan nu qopheessan keekii alaabaa Oromootiin faayame kan nu qopheessan akkasumas nyaata aadaa qophaa'ee jira bakka sanitti kan gana nyaachuuf deemnu gidduudhaan dalaa rafinaa kana kan nuuf qopheessan Urjii Women's Association. Hedduu galatooma meerre bashannanoodhaaf afaan qopheessaniin fakkaatanii garii rafuu jirtanii ni jirtanii jirtu Hacaalota akkas godha waan ta'eef gochuu qabna. Anyway, kanatti aansuudhaan asii hin baanu haamileen hin jiru uummanni rafuu jira jechuu jiranii warra cultural dance haamileen keessa mee. Are you guys ready? Yeah? Yoo yaadattan ta'e uummata keenya uummata walloo irratti yeroo dhiyoo as gargaarsa hedduun keenya godhaa turre waan uummata keenya mudate san sirna qaamolee naftanyaa irratti waan hamaa isaan irra geessan argitanii jirtanii daansiin kana taanee dhiyaatu aadaa walloo. Bashannana gaa'e. Gartuun aadaa hawwisoo edmonton harka malee achi asii baatu jechaa jiru haamilee keessan. Come on!
Gartuu hawwisoo aadaa magaalaa Edmonton. Ver hamileen itti xiqqaata hamileen jiru. Bashannanuu jirtanii. Warra jettame. Wow. All right, warreen gama. Kitchen Asanjota Lighting, Sajana Gitulam Bakes Nijiru, Kagestoni, Waraza, Prisuma, Oromo, Konya, Canada, Kashi, Dola, Kumako, care of the red Pantani Kedaniju. No. Toko Engine, I said $1,000. Thank you. Hedduu galatoomaa. Kanattaan Suudaan ammallee duraan dadhabinaa kunoo kanatti gartuun hawwisoo keenya qeerroof qarree magaalaa Edmonton gidduudhaan nu bashannansiisu. Kanattaan Suudaan ammallee awwaarditti deebinaa. Badhaasa geeba kubbaa miilaa gara kennuutti deemna waan ta'eedhaaf
أمالي أرفجيني في محمد أصبحاني براس كانوا تاي سجرة دولا زمان Kesumba kita kasih makan tamu obo daranje vi obo badri vi obo berapa kali khabar jalan kasih makan kata sebaik sinar kalau cuma amin 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 Itias Sudan warra tournamenti barakum lama didami takka magala Edmonton keso gurame sadarka sadafa Bahudan Brooks FC Harawal Tati Brooks FC tamatoni Brooks FC takka Harawal Tati kan urufdan kabajari singkafanna Brooks FC Mega Hamiden Muhammad Ramadan Keras Jadisa Romsa Galatoma harapti itu sini kalau jago dia. Galatoma sering di. Jabba
Kenya hagasan kopani di saganta fi daam sejurun sinitima Rogatoni kerof kare magala Edmonton kopi kana kopesani gargaarsa mallaqa wabo ra dollar kuma tokko argannesan deebisnee waboodhaaf akka kenninutti walii gallee jira haamileen jiru. So dollar kuma tokko san nu gumaachan deebinee isiniif gumaachinee jirra hedduu galatoomaa. Gama keenyaan gama danda'ame namu gargaarsa waboo bira dhaabbachuu guyyaa September 4 hawaasni magaalaa Edmonton qopheessanii jiran kanneen gaggeessitoonni waboodhaa biyya keessa jiran kan isaan irratti zuumiidhaan seenanii irratti hirmaadhaa isiniin jenna. Gargaarsa maallaqaan gootaniif hedduu galatoomaa. Garuu yeroo kanatti waboon caalaa gargaarsa waan barbaaduuf gargaarsa deebisnee kennee jira. Inni biraan Future Bright Foundation dollar kuma tokko nu gumaachanii jiran haamileen jiru. Hedduu galatoomaa. Akka kanaan yoo itti fufne fuuldurri keenya akkuma maqaa isaanii biraayitii ta'uuf deemachuudha. Hedduu galatoomaa. Kanatti aansuudhaan gara hawwisootti isin dabarsa. Akka isaan qophaa'anitti waliidhaan waliin bashannanna. Galgala ajaa'ibaa ta'uuf jira qophooftanii. Gana wanti gadi bu'een dorgaarii waliin wanti hedduun duubaan dhufuu jira. Ammallee nurraan dadhabinaa isin jenna bashannana gaarii. Tole gareen hawwisoo keenya ammallee qophaa'u jiru gidduudhaan ammas badhaasa keenyatti fufna. Mahamadii fi Alfadiin Asbaanii ammallee badhaasa isaaniitti fufuun nurraan dadhabina. Itiyaanuudhaan warra toornomentii bara 2020 takka lammaffaa ba'uudhaan odaa Amilee odaa siidhaaf itiyaanuudhaan warra sagantaa odaa siidhaaf mukammoo obbo Darajjee ifama akkasii nu argamtan obbo Badrii fi obbo Abdurrahmaan Katiib fi aadde Haliimaa astee kan argamtan. Isi aadde Haliimaa akkasii nu argamtu kabajaa isin geessisa. Line up here. Mangkutoni sama Malgudi ya kabis Kabajaan isin nu argama. Ador Abdurrahman Kadiris Aadde Haliimaa Obbo Abdurrahman Kadir karena waltajjii miidiyaa dhuunfatu gareen odaa kun kilaba kubbaa taphate ati maali gaheen kee? Odaadha. Odaadha. I'm here on behalf of my brother. He obboleessa kiyyaaf hin fuudhu kan jira.
Zainab. I'd like to say thank you to everyone that came out to support us. If you guys don't know this team, we created it 2 weeks ago and we ended up going to the final. And Rosa! We're coming back next year, we thank you, but let's go! Oda MC! Warri achi kalau kita ke ifasan undang satu. Amasis. Warren kitchen keessa jirtan please laayitii gama duubaa jiru san nu dhaamsa. Light ready te jirunda yu green godi tuji galatomi. Thank you tuji edu galatomi. So up next we have the dancers coming out again. So I need to hear you guys. Are you guys ready? I can't hear you. Are you guys ready? They made me say that they're not coming out until you guys are ready. So are you guys ready? So up next we got Hararge. They're coming out.
marionis yaadatan ammoo menni faa qabna namuuni beektan nutummaan tokkoomnaan ni baati dhugaanii nutummaan tokkoomnaan ni baati dhugaanii kan dhugaa falmata bar garagaleeti qeerroon biyya keessaa baate karaa irratti harka qullaa qawwee dura dhaabbatteeti abbootiin qabeenya baasteeti kan biyya alaa jiru hiriira bahaati addunyaaf labsii rakkoo oromoo bilisummaa keenya hin shakkinaani dhufti bilisummaa keenya hin shakkinaani dhufti nu oromoon damboonaan garroonfataan ni tufaa gootni hedduun deemuus kan hafeetti fufaa tokkummaan haa deemnu hunde dubbiin lafaa tokkummaan haa deemnu dubbiin lafaa bareedinnisii dhahaba jabinnisii feeroo du'ataa dhaabban tokkuutuu rakkeeroo rooroo farra baasuun dasirraa didaa kabajnee jiraanna nu hambaan aanoolee ilmaan abbaa gadaa kabajnee jiraanna nu hambaan aanoolee ilmaan abbaa gadaa
warreen Oromoon arjaadhanii beeknaa bira dhaabbatanii wargaartanii wanni asirratti argitee kun hundi isaanii isiniin qophaa'e ammoo gaafa deeggarsa gootan gaafa gargaartanii gama isaan ruutinii isaanii keessaa hin baane warri ispeeshaalii warri daansiidhaa gaafa isaan daansi godhan adaraa keessan gidduu hin seeninaa maallaqa yoo jiraate asumatti nuu kennaa isinii jenna. Itti aansuudhaan wanni godhuuf deemnu egaa akkuma isin beektan qophiin hedduu ta'ee jira nyaanni aadaa bifa seera isaa qabatee yeroo kanatti argama as bira bunaaf shayii qophaa'ee jira isaatti illee ni dabala keekii bareedaan illee alaabaa keenyaan faayamee qophaa'ee jira san dura wanni godhuu deemnu haga ammaatitti firaayidee irraa eegalee haga tuusdee naayitiitti bashannanee jira isinitti gammadee jira warri deemee taata keessa walitti buusan. Oromoon karaa hedduu wal jala dhaabbatti karaa hedduu wal gargaarti. Kanaaf amma sa'aatii kana yeroo fundraisingii waan ta'eef gargaarsa keessan feenaa amma OYE yookiin Oromo Youth Association of Edmonton registered taane mootummaan nu beekee jira garuu torbee lama hunduun eega registered taane kanaaf haga ammaatitti wal qopheessuu kana hundaayyuu membara keenyaatu uummata keenyaatu fi yeroo keenyatu kiisa keenya murteessee waan kana isiniif qopheesse eegaluun hagana gochuu dandeenye isin haga gochuu akka dandeessan gaaffii qabu kanaaf obboleessi keenya shaggaan achi eessee fundraisingii kana nu gaggeessaa saantima tokko ruumii tuunii waa hundaa ni fudhannaa xiqqaa guddaa jennu